maksa waytuuf walalooke lakkaawameen dhumuu hibbuuf makmaksike kan rafadan maksa waytuuf walalooke lakkaawameen dhumuu hibbuuf makmaksike. Ashama ijoollee akkam jirtu? Warri as mana barumsaa caffee donsaa sadarkaa tokkoffaa keessa jirtanis ta'ee warri mana keessan teessanii nu daawwachaa jirtan kun qophii afoolaati. Qophiin afoolaa yeroo hundumaa torbaniin karaa chaanaalii OBN Gaammeetiin isiniif dhiyaata. Mee akkamitti simattu? Ayyee egaa ka akkuma kanaan dura afoola qabnaa jechuudha arrasi barattoota mana barumsaa caffee donsaa sadarkaa tokkoffaa aanaa gumbichuu wajjin jirra. Barattoonni illeen immoo qophii afoolaa kana dabalanii akkanatti bareedanii qophaa'anii nu eeganii barsiisonni mana barumsallee qindeessanii akka gaariitti nu eeganii jiranii haa galatoomanii isaaniinis galatooma jennaa ulfaadha. Akkam jirtu? Nagaa? Fayyaadhami? Deebinee mire? Tole kaa torban afoola lakkoofsaa fi afoolli maal akka ta'e isin hubattaniirtu miti? Har'a immoo afoola keessaa gosoota afoolaa keessaa mammaaksaa fi hibboon akkamitti taphatamuu faayidaan isaanii maali? Ka jedhu laalla waliini. Ijoollee akkam jirtu? Baga nagaan dhuftani? Baga nagaan wal agarre? Baga nagaan nu eegdani? Egaa wayne isinitti manu dhaggeeffadhaadha. Egaa maqaan koo Asaffaa Baqqalaan jedhama. Gadaan kiyya gadaa Ruubaleeti. Egaa sirriitti walaa dhaggeeffannu waa walirraa yaa hubannu jechuudha. Ijoolleen na dhaggeeffadhaa. Hammana jirtanis kanama naannoo kiyyaan bareedatan na dhaggeeffadhaa. Durmaatiin keenya afoola nu barsiisa. Hibboo nu barsiisu. Hibboodhaan amma dubbii mala hibbootiin hiikata dubbii. Hibboo nu barsiisu. Hibboo hibba akka jedhu. Goojoo kalkala goojoo kararraa balbala goojoo balbalarraa goojoo kararraa balballi lama sin jedhu. Hin dhaggeeffata kan beeku hin beeku goojoo kararraa balbala funyaani kaa jira. Funyaani jecha jira. As jira miti balballi isaa meeqa? Lama. Hibboo jedhama. Hibba akka jedhu. Sabbataayyoo maree dadhabe jedha. Karaadha miti? Akkanatti bakka amalaan. Mammaaksi illee jira. Mammaaksi biyyaa fi dugdaan lafaa ka'anii jedhu. Ollaa fi dugdaan lafaa ka'anii biyyaa fi dugdaan lafaa ka'anis jedhu. Saardoo biyyaa qotiyyoo biyyaatiin jedhu. Waa dubbii cimaan waa naannootti hojjeta. Jaarsumatti manguddoo naannoo sanaa hoo jedhan. Saardoo biyyaa qotiyyoo biyyaatiin baasanii qotanii jedhama. Mee dubbii kana eegassu abalu faana itti aarifanii dubbii kana ollaa warra kana abalu warra kana abaluuti abaluun kun dhufee halaalu yaa araarsu jedhama. Saardoo biyyaatiin saardoo biyyaa qotiyyoo biyyaatiin simbirta akka biyyaa xiyyaa jedhani. Aadaa amma dubbii yoo hiikanis amma hakkitti dubbii mandara keenya safara keenya naannoo keenya hiikanu akka mandara achi anu gamaa mootii ka ta'u simbirta akka biyyaa xiyyaa jedhu. Akka safara akka biyyaa xiyyaa jechuun akka biyya keenyatti dubbii keenya hiikanna. Hiikin isaas ni galee akka biyya keenyatti akka mana keenyatti waan keenya hiikannaa jechuudha isin galee akkasani. Egaa dhaamsi amma tokko ijoollee kana filee dhaamsi hin qabu isin afoola maatiin keechan afoola isin kennan yookaan immoo afoola waan isin jedhe isin dhaggeeffadhaa maatii keechan dhaggeeffachuu qabu. Haadha keechan abbaa keechan dhaggeeffadhaa kabaja kunuunsa sadarkaa umrii irratti kunuunsa abbaa keechan haadha keechan dhaggeeffadhaa. Maatiinis immoo warri amma fuudaa kana na dhaggeeffatan ijoollee keechan afoola barsiisa. Ijoollee keechan safuu barsiisa. Waa'ee sirna gadaas ijoollee keechanitti hima. Ijoolleen dhalattee afaan dubbii dandeechee laphee yaaduu dandeenya dafaatti itti hima. Ijoollee safuu kanaa baratu. Ijoollee keechan afoola itti hima. Mammaaksan hima. Mammaaksan dubbii keechuu akka danda'an. Afoolan immoo waa barachuu akka danda'an, waa qabachuu akka danda'an. Ijoollee keechan sirriitti itti hima. Ijoollee keechan yeroo argattan, yeroo walitti qabamtan akkanumatti waan biraa haasoftan yookaan immoo waan biraatiin addaan ka'uu hin ta'in ijoollee keechan afoolatti himtanii afoolatti dubbattanii mammaaksaatti himtanii ijoollee keechan barsiistanii ijoollee keechan safuu sirna gadaa qabatanii dhugaa qabatanii safuu qabatanii guddatanii biyya isinillee kunuunsuu akka danda'an
biyya isaanillee kunuunsuu guddisuu akka danda'an isinillee kunuunsuu sooruu akka danda'an isinillee kunuunfachuu akka danda'an isinillee illee biyya irraa illee fudhachuu akka danda'an ijoollee keenyaan afuuras mammaaksas nuu barsiisa jedhee maatiidha imaanaa dhaamaka ijoollee isinii galeera waan isin jeeku isinii galee jira sirriitti dhaggeeffattanii deebisanii dubbachuu dandeechuu deebisanii barsiisuu dandeechuu sirriitti naa qabbaati warri mana jirtanis warri as jirtanis yeroo biraan immoo sagantaa biraan hanga walitti deemnutti nagaan naa tura heebbifamaa nama safuu qabee aadaa ofii qabee safuu ofii qabatee guddatu rabbi sanaa taasisu guddadha. Gurratti mi'aawaa yaa'an sagalee. Waa hubattaniirtu? Akkamitti afoola maatiin akka immoo ijoollee barsiisuu qabullee isin himaniimi? Tole egaa ayyee manguddoonni kana isin barsiisaniiru baay'ee gaariidha. Amma kaa mee faayidaa hibboo namni natti faayidaa hibboo waa irraa barannaa jedhe lama ergaa ittiin barannaa dabarfannaa jedhe ka bira faayidaa hibboo ittiin gammannaa jedhe ka bira faayidaa hibboo tole egaa ijoollee faayidaan hibboon maali yoo isiniin jedhan hibboon tapha ijoollee ta'ee kan galgala taphatamu isa kan galgala taphatamu hibboon maali hibboon tapha ijoollee ta'ee kan galgala taphatamu jedhe faayidaan isaa maali tokko lakkoofsa akka baratan godha lammaffaa jechoota akka baratan akka dubbatan godha dandeettii dubbii akka dabaltan taasisa hibboon ijoolleef maal fayyada dandeettii dubbii ka biraa yaada sammuu akka bal'isan akka waa yaadan waa xiinxallita miti mee fakkeenyaaf hibboo hibbaka shaniin dha'ee 50 albaasee yoo jennu mee namni harka baasee naa deebisu mee ati gingilchaa jetteerti baay'ee gaarii deebiste miti hamilee kennaafi tokko laa sadi tokko laa shaa mee gara ishiitti sadaffaa irratti jechuudha akkasitti dhaamaa jechuudha akkasi mee maamilee akkasiisan sadi tokko gara akkasitti kennitan mooraalii hamileen akkasitti kennamaa jechuudha tole shaniin dha'ee 50 albaase kana jechuun gingilchaa harka 5 quba 5 mitiire harki keenya kun quba 5 qabaami isaan yoo akkanatti gingilchitu inni immoo daakuu baay'ee gadi nuuna qabitiire yeen kana jechuudha kan biraa immoo amma gingilchaa ta'uu itti yaada miti mucaan deebisuun yookaan namni deebisuun gingilchaan itti yaada. Gurratti mi'aawaa yaa'an sagalee. Afoolli hibboo kun seera qaba. Seerri isaa maal fa'a? Soqadhu qoradhu jetta jechuudha. Soqatin hin qoratin yoo jedhe immoo cufeera. Soqadhu qoradhu yoo jedhe siibanee jira. Achi boodeen soqattan barbaadde soqachuu jechuun barbaaduu jechuudha. Bakka tokkotti hiika biraa qabaachuu danda'a waan ta'eef. Barbaaddee ala galti moo mana galti? Muran dhiigaa qaban xiixaa gadhiisan fiidii muran dhiidii jettee gaafatta jechuudha. Lubbuu qabaa jechuun yoo muran dhiigante wanti muran dhiigu maalidha? Lubbuu qabaa. Hin dhiigu yoo lubbuun qabu ala galti moo mana galti jedhe lafarratti moo samiirratti jedhe lafarratti ala galti moo mana kanaafuu lubbuun qabu mana eegate gingilchaa meeshaa ta'utti meeshaan buuse jedhe ittuu jedhe haga ati bira geettee okkote kaane jettutti hidhoo siin jedha hanga yoo ati bira geettu argatte siin jedha jechuudha yoo dhabde immoo biyya walii kennita isin immoo hiriyaan arrabsolleen jira nama si olii yoo ta'e immoo narrabsitu daa'imman si qabee siin jedha innuyyuu deebii kennitaafi jechuudha akkasitti deema hibboo amma si waliin taphadhu yaalta hibboo akka ayyaana keenyaa qarreerra tetteenyaa jedha. Mee harka baasii yaalii godhe. Namni biraa gurra jedheeraan arganne rifeensa jedheen arganne bishaan jetteen arganne yaali akka ayyaana keenyaa qarreerra tetteenyaa.
Dhiibboon kun maali duuba kana irraanfadhe. Qoradhaa akkasittiin qorattuma. Ala gala moo mana gala as keessa galfadhu inni kan. Ala galti moo mana galtii jedhe. Bakka abbaan galchee galtii alas hin galtuu manas hin galtuu bakka abbaan galchee galti. Waan qabaattu qaba. Mataa jedhe miti nyaara jette hin argan. Ija jedhe hin argan. Simbirroo jedhe hin argan. Saree jedhe hin argan. Gurratti mi'aawaa yaa'an sagalee. Tole ka biyya naa kennaa. Biyya isinirraa fudhachuuf. Biyya naa kennaa. Eessa naa kenna? Finfinnee naa kenna. Kabira. Adaamaa naa kenna. Duruu tiyya Finfinnee illee Adaamaan tiyya. Fudhadhu kabira naa kenna. Biyya alaa naa kenna. Wallaggas kiyya duraanuu kiyya biyya tiyya. Kabira. Hawaasa. Hawaasa. Tole. Ameerikaa fa'aa maa naan kennin? Awurooppaa fa'aa maaliif naan kennin? Eeshiyaa keessaa biyya tamaa fudhadhu. Biyya tamaa fudhadhu. Dubaay fudhadhu. Dubaay fudhadhe Dubaay tiyya bal'oo keessa burraaqee baayisaa cirriqadhee konkolaataa fi xiyyaaran keessa bashannanee daawwadhee Dubaayin argadhe ka. Afrikaan duruu tiyya bira. Gamatti akkasitti fageessitanii fudhachuu qabdu. Finfinneen duruu tiyya maal inni Adaamaan duruu tiyya. Akkas eega jettee booddee agararra isin arrabsu haalaan keessan isin arrabsu isinii ijoollee daa'ima jalaa qorii mallaysu fardiin dannabsu ana kanarra isin arrabsu akka ayyaana kennaa qarrirra tetteennaa. Harmaa yookiin guntutaa jedhama jechuudha. Yoo durbaaf ta'e guntuta, yoo durbi walitti hibbifatte guntuta, yoo nama guddaaf ta'e immoo harmaa jechuudha. Mitiire harmatuma dubbatee jechuudha. Akka ayyaana kennaa inna qilee hallayyarra jira mitiire ma. Akkas jechuudha. Harmaa ayyoo beektu mire harmaa jechuudha. Akkasitti hibboon faayidaan isaa kanaaf. Gurratti mi'aawaa yaa'an sagalee. Tole ka afoola oduu durii fi faayidaalee isaa akkasumas hibboo fi faayidaa isaa ilaalchisee kan torbee kanaa kanumaan xumurraa torban sagantaa biraatii walitti deebina. Hammasitti nagaatti jedhame. Nagaatti. Maksa wayituuf wala looke lakkaawameen dhumuu hibbuuf makmaksike kan rafadan maksa wayituuf wala looke lakkaawameen dhumuu hibbuuf makmaksike galmaa daakinyaa egaa seenaa kee.